Demo Hayyuu Ulfaataa Sheikh Abdurrahman Adam Ustaaza Kenna itti gaafatamaa mana maree dhimmoota Islaam bulchiinsa magaalaa Roobee Sheikh Marrabii Hassan Hayyuu Kenna Haji Aloo hayyoota kenna as keessa jirtan iddoo isaanii abbootii amantaa daa'ii kenna ulamaa'ota kenna sheekota kenna akkasumas hawaasa bal'aa musliima bulchiinsa magaalaa Roobee fi naannawasaa baga ayyaana ramadaana bara 1446 nagahaan isin gahee nu gahee isiniin jedha. Ay ramadaana ji'a tokko gaafa soomnu ummanni bal'aan musliima khayrii hedduu dalagachaa turee jira, hojii bal'aa hojjechaa turee jira, waan ji'oota biraa keessatti nu hojjenne dachaadhaan raawwachaa turee jira, sooma karaa adda ta'een soomaa turee jira, mana amantaa isaatti deebi'ee salaata guutuu 5 mana amantaa keessatti salaataa turee jira. Qarshii hamma qabuun hiyyeessa naannoo isaa jiru ollaa isaa jiru ilaalee qarqaaraa turee jira, bira dhaabbachaa turee jira, nyaachisaa turee jira. Kan duraan aarii qabu, kan duraan lolu, mana keessaas ala keessaas naga tahee jiraachaa turee jira. Daldalaan, hojjetaan, abbootiin qabeenyaa hundi isaanii ji'a ramadaana kana keessa wallolli hin jiru, tasgabbiidha, nagahaa, khayrii dalagachuudha, hiyyeessa cinatti ilaaluudha. Isa kana raawwachaa akka turre hundi kennaa ni beekna. Kana kan raawwannuuf guyyaa boruu akhiraadhaaf guyyaa addunyaa kanarra jiraannuuf khayriin tun akka nuuf taatuuf dalagachaa turree jirra. Inni kun ammoo guyyaa har'aa goolabamee salaatutti deemaa jirra. Haa ta'u malee salaata kennaan booda wanti ji'a tokkoon dura raawwachaa turre sun, khayriin hojjechaa turre sun, gaariin jechaa turre sun har'a irratti dhaabbachuun qabu. Sheekotaa fi ulamaa'ota imaamman masgiidaa qofatti dhaabbachuun qabu. Masgiida irraa deebi'uun qabnu, waaqa kadhachuu qabna, amantaa keenya jajjabeeffachuu qabna. Akkuma laafaa laalaa turre ji'a ramadaanaa keessa ammallee deebinee laafaa keenya laaluu qabna, gaafachuu qabna, waan qabnurraa kennuu qabna. Iddoo ji'a tokko keessa turre san irraa fagaachuun qabnu isiniin jenna. San jechuun ammoo gara hedduun faayidaa hedduu qaba. Nageenya naannoo fidee jira, tasgabbii fidee jira, wal gargaaruu fidee jira, walitti dhufeenya fidee jira, jaalala fidee jira. Inni kun ammoo ummata kanarraa eegama. Salaata zuurii irraa kahee masgiidni xiqqaachuun qabu, saffaan xiqqaachuun qabu. Kanaaf gama hundaan faayidaa guddaa qabdi waan ta'eef, gama biraatiin akkuma hojii kana khayrii kan hojjechaa turre ittaansinee hojiin guddaan nuti hojjennu hojii misoomaati. Magaalaa keenya keessatti hawaasa keenya ol qabuudhaaf, magaalaa keenya magaalaa biraatiin qixxeessuudhaaf hojii misoomaa bal'aan hojjetamaa jira. Hojii kana cinaa dhaabbachuu keessatti gaheen hawaasa kanaa baay'ee olaanaadha. Qaamni hedduun kan raajeffate, diigaa jennaan diigamee, kaasaa jennaan ka'ee wanni hedduun ta'ee jira. Isa kana misoomsuu keessatti, isa kana guddisuu keessatti, jijjiiruu keessatti gaheen taphattan baay'ee guddaadha. Ammas misooma kana itti jirra waan ta'eef nu cinaa akka dhaabbattan abdii guddaa qabna. Nu cinaa jirtu ammas waan badeen, waan toleen, gorsaan, yaadaan, humnaan waa hedduun akka nu bira dhaabbattan ergaa koon dabarsa. Inni sadaffaan nageenya. Naannoo godina Baalee bulchiinsi magaalaa Roobee kan beekamuun akka biyyaatti ambaasaaddara nageenyaatiin ummata yeroo gaafii itti qabutti gaafachaa ture. Erga gaafiin deebi'ee ammoo ummata fuula isaa gara nageenyaatti, fuula isaa gara misoomaatti, fuula isaa gara tasgabbiitti, gara jijjiiramaatti deebisee sirna kana utubee dhaabaa jiru keessa ummanni kun isa duraadha. Kanaaf jecha muummeen ministeeraas ummata kana kabajee badhaasa kenneef. Isa kana ammoo kunuunfannee eeggachuu qabna. Kanaaf jecha bulchiinsa magaalaa Roobee keessatti naannawa isaatti hojii misooma hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha, hedduudha. Qarshii biliyoona hedduun hojjetamaa jira. Inni kun magaalaa keenya guddisuu keessatti, naannoo keenya guddisuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha waan ta'eef nageenya keenya karaa adda ta'een eeggachuun nurraa eegama.
wantoota xiqqaa magaalaa keessatti sifachi mul'atu kana hawaasni bal'aan kun ijji isaa waa hedduu arga waan ta'eef qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuudhaan nu cinaa dhaabbachuudhaan waan roobe godinni Baalee ambaasaaddara nageenyaa jedhame san itti fufsiisuun mirkaneessuun nurraa eegamaa. Isa kana gochaa jiraachuun keessan qaamni hunduu ni beekaa, mootummaan ni beekaa. Kana beekeetiin beekamtii guddaa isinii kennee jira. Baalee biyya nagahaa, biyya ambaasaaddara nageenyaa ta'uu isii hawaasni bal'aan Itoophiyaan guutuun argee jira. Yeroo darbe ji'oota 2-3 naannolee Itoophiyaa irraa istaadiyoomii kanarratti kubbaa miilaatiin as turan. Roobe jechuun Baalee jechuun maal akka ta'e dhumarratti nuu kaasaa turan. Ambaasaaddara nageenya magaalaa Roobee taanee biyya keenyatti gallee himnaa jedhan. Akkaataan uummanni itti nu qeebalaa ture, akkaataan uummanni itti nu keessummeessaa ture biyya kanaa jedhan. Isa kana gochuuf ammoo hawaasni bal'aan kun gahee guddaa qabaa. Inshaallah kan hunda gootan ammallee akka nu bira dhaabbattan abdii guddaa qabna. Ayyaanni ayyaana nagahaa, ayyaana qeebaltii isinii haa ta'u, ayyaana nagahaa ka milkii isinii haa ta'u isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa.